Yoo kam jirtu hordoftoota televiziyoonii FIB oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Amboruu Mashiiti. Kabajni injifannoo Adwaa 126ffaan magaalaa Finfinneetti ammaan tana kabajamaa jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan seenaan Adwaa kabajaa fi birmadummaa waloo fi obbolummaa waliin wareegamuu fi gootummaan dhaabbachuu nu barsiisa jedhan. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1884 haga 85tti konferaansiin shiraa imperialistoota Awurooppaa biyya Jarman magaalaa Berliinitti taa'ame Afrikaanotaa fi baroota dukkanaa fi godaannisaa Mena dhiisee darbe ka jedhan pireezidaantii Shimallis Abdiisaan qabata qaroomina Afrikaa fi finna jechuun Afrikaa akka foon qircaatti addaan qooddatan. Haala kanaanii jaarraa tokko olii fi Afrikaanonni qabeenyaa fi eenyummaa ofiitii fi atoo hin taane hacuuccaa hamaa jalaa wayita turtetti Itoophiyaan wareegama qaalii ilmaan isii kaffalaniin Afrikaa keessaa biyya addatti birmadummaa isii kabachiifattee fullaate ta'uun imperialistootaa fi salphinaa fi naasuu gurraachota addunyaa fi Afrikaanotaa fi ammoo faajjii gootummaa fi walabummaa ta'uun seenaa hindi mimmoofne galmeessitee jirti jedhan. Seenaa Adwaa irraa waan guddaa barannas jedhanii jiru Obbo Shimallis Abdiisaan. Shirri qircannaa imperialistoota Awurooppaa Afrikaa irratti xaxanii Itoophiyaa irratti milkaa'uu dhabuun sababni Xaaliyaan waaroo salphinnaa itti uffattee fi tokkummaa fi gootummaa Itoophiyaanotaati jedhanii jiru. Hagaa fedhee garaagarummaa siyaasaa keessoo yoo jiraatellee uummanni aggaammii birmadummaa fi kabaja eenyummaa biyya irratti dhufe ilaalchise garaagarummaa hin uumne uummata Itoophiyaati kun qaama duudhaa uummata Oromootis jedhanii jiru Obbo Shimallis Abdiisaan. Uummanni Oromoo seenaa ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti kaleessaa haga hadhaatti birmadummaa biyya isaa fi kabaja eenyummaa Itoophiyummaa isaatii fi obboleeyyan isaa biroo waliin wareegama kaffalee as ga'ee jira jedhan. Lafee fi dhiigni isaanii utubaa birmadummaa fi kabaja Itoophiyummaa ta'ee fulla'ee jiras jedhan. Waraanni Adwaa Xaaliyaanii fi imperialistoota abrootii fi waaroo salphinnaa uwwisee faajjii pan afrikaanizim ta'ee injifannoon xumuramee gootummaa fi wareegama qaalii uummanni Oromoo obboleeyyan isaanii waliin kaffalanii ala akka hin milkoofne barreessitoonni seenaa hedduun ragaa baaniirus jedhan. Kanaafi seenaan Adwaa kabajaa fi birmadummaa waloo fi obbolummaa waliin wareegamuu fi gootummaan waliin dhaabbachuu nu barsiisas jedhanii jiru. Kabajni ayyaana injifannoo Adwaa 126ffaan magaalaa Finfinneettis bifa ho'aa ta'een kabajamaa jira. Hangafoonni mootummaa garagaraas ammoo sirna ayyaanichaa irratti argamuun haasawaa garagaraa taasisanii jiru. Rakkoo oolaa fi waraanaatiin madditti kibba Oromiyaatti weerarri dhiboo garaa kaasaa ka'uun himame. Dhibeen garaa kaasaa bifa weeraraatiin ka'ee namoota hedduu irraa rakkoo hammaataa geessisaa jira jechuun jiraattonni godina Gujii lixaatii fi Booranaa himatan. Bisaan bootteedhaan dhiyaatu qulqulleessuu fi hanqina keemikaalaa fi qorichaa mudateen hawaasni dhibee garaa kaasaatii fi saaxilamuu dubbatu. Kanaan ga'oonni mootummaallee amananii jiru jechuun barruun Addis Standard gabaasee jira. Hongeen Itoophiyaa gara namoota miliyoona 7 beelaa fi saaxile godinaaleen Gujii fi Booranaa keessatti daraan hammaate uummata godinichaa hanqina nyaataatii fi bisaaniitii fi saaxileetii jira. Hongee kana hordofee rakkoon gamaa fayyaatiin dhufu keessumaayyuu weerarri fayyaa hawaasicha rakkoo keessa galchuu akka hin mudannee fi ministeeriin fayyaa fi instituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waajjiraalee naannolee waliin ta'uun qorannoo ariifachiisaa gaggeessuudhaan deebii kennuu irratti hojjetaa jira jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa simee jira. Jiraataan godina Gujii magaalaa Nageellee keessa qubatu nami Boruu Dullachaa jedhamu maatiin isaa 4 dhukkuba garaa kaasaatiin dhibamanii wal'aansarra jiru jedhee natti hime jechuun barruun Addis Standard gabaasee jira. Gujii keessatti rakkoo hongeen geessise kala lakkoofsa qabuu moti ka jedhe jiraataan kun haga lubbuu keenya baasuutti amma rakkoon kun deeggarsi qaama dhimmi ilaallatu bira dhabamuun ammoo caalatti rakkoo kana nutti hammeessee jira jedha. Akka jiraataan kun jedhutti kosiin horiitii fi akkanumallee ammoo reeffi horii caamaan dhumatanii dirree irratti hafee foolee badaa fi faalama bisaanii uumuun rakkoo fayyaa hammaataa fi nu saaxilee jira jedha.
Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu gara baddeen alaarraa arganneetti dabarra. Loltoonni Raashiyaa haleellaa hamaa Yuukireen irratti tolchuu jabeessanii itti deemaa jiru jedhame. Halkan edaa magaalaa Karkiiviitti xiyyaara irraa harca'uun magaalaa biyyattii guddittii talammeessota taate keessatti haleellaa hammeessan jechuun BBC'n tamsaasa kallattii oduu ammee jedhee gabaasaa jira. Magaalichatti kaleessa haleellaa raawwatameen namoota nagaa hedduutu ajjeefames jedhamee jira. Kana maleeyyuu magaalonni xixiqqoon kibba biyyattiitti argamtu Kherson to'annoo humnoota Raashiyaa jala seenuu qondaaltonni Yuukireenis himaati jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo xiyyaaronni Raashiyaa daangaa qilleensa Ameerikaa akka hin seenne qoqqobbii dabalataa kaleessa kennuun dhimma Yuukireen ammoo jabaa ta'uullee himanii jiru. Haasawa Koongireesii Ameerikaatii fi taasisan irratti pireezidaantii Joo Baayiden Putiin tarii magaalaa Kiyev taankiin marsuu mala garuu onnee fi lubbuu uummata Yuukireen argachuu hin dandeenye jechuun jabina loltoota Yuukireen lisaadanii jiru. Ameerikaatti ergamaan addaa Yuukireen harka yeroo dheeraatii fi rukutuun ibsa san irratti simataman jechuun miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Ergamaan addaa Yuukireen kan kaleessa gara Ameerikaa imalee Oksaanaa Markaaroovaan odeeffannoo hedduu barbaadamu torban tana keessaa seera baastota Ameerikaatii fi kennaniitii jiru jechuun miidiyaaleen gabaasaa akka turan ni yaadatama. Odeeffannoon kunis Raashiyaan meeshaalee waraanaa dhoogaa ta'ee fi dhala namaa lafa irraa soxooxuu danda'u kan vaakiyuum pensii jedhamu haleellaa fi itti gargaaramuu isii kan ibsuusii jedhamaatii jira. Banni biyyoota gantoomanii ammoo gama isaatiin haga ammaatti namoonni 600,000 ol ta'an Yuukireen keessaa gara biyyoota ollaatti baqatanii jiru jedhe. Gama biraatiin ammoo garee Raashiyaa kan taate Belarus kaaba daangaa Yuukireen irratti lakkoofsa loltoota qubsiiftee jirtu dachaan dabalaa jirti. Wanni kunillee ammoo dubbii jabeessitii waraanni addunyaa sadaffaan illee ka'uu hin hafu jechuun yaaddoo uumaatii jira. Loltoonni Raashiyaa gara kaaba Yuukireen jiran ammoo Kiyev irratti duula hamaa jabeessanii itti fufaa jirus jedhamee jira. Oduudhuma Yuukireenii fi Raashiyaan wal qabatuun kaampaaniin guddichi Ameerikaa bilbila sadarkaa isaa eeggate oomishu Appilii Raashiyaatti oomisha isaa gurguruu dhaabuu beeksisee jira. Kaampaaniin bilbila iPhone hojjetu kun Raashiyaan Yuukireen irratti weerara banuun hedduu na yaaddessee jira jechuun ibsa eega baaseen duuba oomisha isaa biyya Puutiin tan weerara Yuukireen irratti raawwattee fi gurguruu akka dhaabullee himee jira. Kaampaaniin Appilii kun Raashiyaa keessatti gurgurata dhaabuun alatti tajaajila kan biroolle kennuu daangessuullee himee jira. Tajaajiloonni akka Apple Pay, Apple Map fi akkasumallee ammoo appilikeeshiniiwwan kuusaa yookiin ammoo App Store jedhaman keessa jiranii ammaan duuba Raashiyaatti tajaajila hin kennan jechuun kaampaanichi addeessee jira. Ministeeriin muummee ittaanaa Yuukireen Maayikaayiloo Feedorooviyan ammoo torban tokko dura Appiliin tajaajila Raashiyaa irratti dhiyeessuu irratti daangaa akka kee'uu fi xalaa ifatti barreessanii gaafatanii turan jechuun gabaafame akka ture ni yaadatama. Apple dabalataan ammoo guyyaota muraasa dura haaluma wal fakkaatuun Google tajaajila Raashiyaa keessatti dhiyeessuu akka dhaabu himee akka ture kan qabatamudha. Kaampaaniiwwan gurguddoon Ameerikaa hedduun illee ammoo tajaajila isaanii Raashiyaatti kennuu akka dhaaban beeksisaatii jiru. Kaampaaniiwwan xiyyaara oomishan gurguddoo keessaa tokko ka ta'e Boeing ammoo walitti dhufeenya Raashiyaa waliin qabu addaan kutuu himee jira. Kaampaaniin kun opereeshinii magaalaa Moskoo keessaa qabu akka addaan kutullee ibsa kaleessa baase addeesseetii jira. Kaampaaniin Ameerikaa ka ta'e Boeing deeggarsa teeknikaa suphaa fi meeshaa jijjiirraa xiyyaarota Raashiyaatii fi taasisaa turellee akka hin dhiyeessine akeekeeti jira. Kaampaaniin kun waajjira isaa Yuukireen Kiyev jiru jalqaba torban weerarri kun ka'etti cufee kan ture yoo ta'u leenjii paayileetummaa magaalaa guddittii Raashiyaa Moskoo keessatti kennaa jirus adda kutee akka jiru addeesseetii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo televiziyoonii FIB irraa qabannee dhiyaannee fixannee jirra. Amburuu mashii ture waan nu faana turtaniif galata guddaa qabdu. Qophiin televiziyoonii FIB kan biroo kan itti fufu ta'a. Fayyaa tura.